Ashama daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu har'a qophii gabaabaa waa'ee teeknooloojii irraa isiniif qabadhee jira. Keessaafuu yuutuubaroota akkaataa itti viidiyoo itti nama harkisan hojjetan irratti isiniif qopheessee dhiyaadhee jira. Na wajjin hordofaa. Akkuma jedhe akkamitti akka viidiyoo keenya kan gallakkifne irratti footoo bareedaa piikchara jalqaba ilaalamu san irratti godhuu dandeenyaa kaja'u irratti isiniif qabadhee dhufe. Duraan dursee Play Store dha kan seentan ta'a. Play Store kana Play Store amma agartan kana keessa seentaniiti search kana yeroo takka tuutan. Search kana yeroo tuutan yeroo takka YT jettanii irraa achisiitanii studio gootan. Yeroo san kanuma asir kan jalqabaa kana tuutu. By the way, yeroo appii buufattan namoota hangam takkaatu buufatee kanneen akkasiisan laaltanii heddummina kan qabu yoo ta'e achirratti buufattan ta'uun akkasitti barbaachisaadha. Maaliif yoo jennee namoota hedduun waan hordofeef sanirratti dhaabbannee waan kana fayyadamuu dandeenya. Kunooti appilikeeshinii nuti barbaannu appilikeeshinii isa kana YouTube Studio kajoo kana isa kana yoo kan laaltan ta'e nama miiliyoona 100 buufate. Saniif ani amma update godhinaan jaa jira. Yeroo amma asirraa install gootanii buufattanii ani kaniin keessaa qabu waan ta'eef mee walumaa keessa haasennu. Isa kana yeroo seennu jalqaba YT kana eega buufanne booda PX level kanaatu nu barbaachisaa jechuudha. Isa amma kanatti asitti agarru kana. PX level kana yeroo takka tuuta. Maaliif asirratti wantoota hojjechuu barbaannu asirratti fakkiisaa bareechisnee hojjechuu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani wanti asirratti hojjechuu barbaade viidiyoo hojii tokko irratti how to prepare income statement haja'u kana. Isa kana akkanatti barreeffattu isin wantoota isin barbaachisan isin barreeffattu kalara isaattis yoo feetan taate asirratti kan sirreeffattan taha. Eega akkasitti sirreeffattanii booda footoo barbaachisaa kan nama harkisiisu yoo kan godhachuu barbaaddan ta'essa as keessa import hajoo kana tuqxu. Gaalarii keessa seentanii yeroo san keessa achi keessatti viidiyoo footoo bareedaa wantoota kanaaf barreeffama kana wajjin deeman irraa buufattu. Yeroo san fakkeenyaaf isaan qopheeffadhe kanarraa footoo kana haa fudhannu. Footoo nama kana haa fudhadhu. Hayyee footoo kana fudhadhe. Footoon kun akkamitti akka bareechistan yoo ilaallu ta'e isa irrees jedhu kana keessattu. Irreesii kana yeroo seentan akkanatti nuuf haqaa wantoota kana ni guddistu. Isa kana akkanatti irraa hayxuu jechuudha. Kunooti akkanatti sirreessinaa jechuudha. Garuu isin akka bareechistanitti background isaa kana murtanii tolchuu dandeessu. Ani akkanattiin filadhe how to prepare hajoo kana. Isa kana fudhadheetiin akkanatti barreessaa jechuudha. Isa kana yeroo san asirratti save gaalarii keessa isin seenaa jechuudha. Amma waa'ee appii kana fixannee jirra jechuudha. Amma wanti nuti qabannee keessa haasennu YT studio kana kan xuynu taha. Akkuma beekamu YT Studioon bifa kanaan kan dhufu taha. Akkuma isin ije Play Store irraa dura jalqaba buufattanii ani waan jalqaba buufadhee asirraa qabadhee tureeffa asirratti haa ilaallu. Viidiyoo takka kan ani qopheeffadhe irratti isiniif hojjedhee isin garsiisa. Viidiyoon jalqaba footoon isaa akkam turee fi erga wanta kana raawwanne booda viidiyoon kun akkamitti akka agarsiisu namoota viizinii fiilingii isaanii akka harkisuuf kan itti agarsiisnudha.
هاي فيديو هي خنا قصة كانت في دلال قصة هاوي وخان فيلينجي نمتهن أمين فكينا بخينا نتول فرد إسا خنا ردي how to prepare income statement خجو خنا ردي رتك تقاسنا فيديو كن إيرو كانت تنفق في بودا إسا أسيت أرجع نخنا إسا خنا تويناي جيرتك daawwattoota keenya jiruu jalqaba piiksii leevilii irratti hojjettanii wantoota isin hawwisiisu fidachuu qabdanii yeroo sun booda ammas isuma wal fakkaataa kana xuyinaa jechuudha. Achii booda amma akkaataa ittiin godhannu kan laallu taha as keessa custom thumbnail kajoo kana custom thumbnail kajoo kana xuyina yeroo takka saniif amma wanti nuti piiksii leevilii irratti hojjenne save nutee jira jechuudha. Saniif amma isa kana khayna ni tolfadhe kana isa kana hayratti tuqadhu isa kana yeroo xuyne booda jalqaba how to prepare income statement gubbaarratti fida amma garuu isa kanaan dangoonaa jechuudha. Save ammas itti tuqnaa jechuudha. hayyee daawwattoota keenya seef nuuf godhee jira amma yoo kan footoo kana laallu ta'e haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Jalqaba haala inni itti fidee akkuma beekamu agarree turre haalli amma inni itti qopheesse garuu akka ammaanii piiksii leevilii irratti hojjedhee agarsiiseen haala saniin nuuf fidee nu agarsiisaa jechuudha. Isa kana haa ilaallu. Konooti ilaalu bakka kanarratti how to prepare income statement jee haala wanti piiksii leevilii tolchine sanitti nuuf jijjiiraa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon kun har'aa asirratti dhaabbata. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti subscribe, share, like godhuudhaan nu jajjabeessaa barnoota akkasuma olaanoo irratti isiniif qopheessina. Ammaaf nu gahaa aappii yookaan teknoolojii haala biraatiin dhufu irratti hanga wal agarrutti nagaatti jiraadhaa jabaadhaa.